kubbaan miilaa Oromiyaas ta'e Itoophiyaa hanga barbaadamu osoo hin guddatin maallaqni itti socho'u garuu humna ol akka ta'e icciitii waloo namoonni hedduun ragaa bahanidha. Kilaboonni kubbaa miilaa Itoophiyaa keessa jiran kilaboota muraasa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaatiin deeggaraman irraa kan hafe kilaboonni hundi hanga jechuun danda'amutti bayyata mana qopheessaa mootummaa Ramaduratti hirkachuun dorgommii irratti hirmaatu. Bayyatuma mootummaa Ramaduratti hundaa'uudhaan immoo xiyyeeffannoo hooggansa sadarkaan jiru ispoortiif kennu wal darbuusaatiin humni kilabootaa wal cala. Xiyyeeffannoon hooggansi ispoortiif kennu immoo gara Oromiyaatti yoo dhufu karooraa fi haasaa afaan irra kan darbe qabatamaan hojiitti wanta hin hiikanneef kilaboonni naannichaa Piriimiyer Liigii Itoophiyaa keessatti hirmaatan morkataa cimaa ta'uu miti turmaata liigichaa argachuuf ni rakkatu. Kanaaf immoo kilaboonni Oromiyaa sadan Jimmaa Abbaa Jifaar, Sabbataa fi Laga Xaafoo Laga Daadhiin bara dorgommii lamaan darban keessatti Piriimiyer Liigii Itoophiyaa keessaa gadi bu'an ragaa ta'uu danda'u. Kun immoo hojiin dursee hojjetamuu qabu osoo hin hojjetamin hafuusaarraa madda. Kilabin dorgommii keessa galee baajetii ati gadhiiftuuf daayinii irra jiru kaffaluudhaaf yoo ta'e gaariidha. Kanaachi dura bu'anii yaadu time bound yeroodhaan fireemii yeroodhaan kan sochootudha hojiin ispoortii. Abidda dhaamsuudhaaf hojiin har'a hojjetamu jira. Hojiin yeroo dheeraa ji'a 2-3-4 fudhattee immoo ati itti hojjettu jira yeroo long term plaanidhaan natti hojjetu. Gurmaa'inni overnight kan hojjettu miti. Caasaa diriirsitee akkaataan itti buluu qabu hojjechaa deemuun barbaachisaadha. Gurmaa'insi kilabootaa sirrii ta'uu dhabuun hooggantoonni kilabootaas baajata mootummaarraa isaaniif ramadamu eeguu malee ofii isaaniitiif madda galii barbaaduu dhabuun hanqina guddaadha. Ogeeyyii kubbaa miilaa OBN dubbise keessaa pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas Jira, Inistiraaktar Mokonnin Kiruu fi barsiisaan saayinsii ispoortii Dr. Hayilee Tichaas kanuma ragaa bahu. Baajata alaa sii gochuu qofatu hin ta'in isa qabdu haalaan itti fayyadamuun barbaachisaa ta'uusaa jala muree kilaboota keenyaaf ibsuun barbaada. Lammaffaa ispoonsaroota barbaadudha. Ispoonsarri calluma dheen dhufu mana dhatteeroo rukutuu sirra jira. Kanan qabaa ati qarshii fidiitii ofii kee proomoot godhi akkana kanaanan si proomoot si godha ati immoo kana naa godhi jettee balbala rukutuu danda'u. Ispoonsarshiippii fi qarshii kadhachuun adda adda. Kilaboonni keenya baay'een isaanii kadhaa qarshii irratti kan biizii ta'an yeroo. Kadhaa qarshii keessaati bahuu qabna. Paartinarshiippii uumuudha. Ispoonsaroota barbaaduudhaan give and take mutual benefit irratti kan hundaa'e yoo ta'e malee kan har'a sii kenne borsinuufa. Hirkattummaa mallaqaa achi jalaa bahuu sirra jira. Mootummaan yeroo hunda kan sitti qotturu miliyoona 2, miliyoona 3, 30, 40 kan sii kennu taanaan isuma qusattee waan hojjechuu qabduun ittiin hojjechuu waan hin dandeenyeef bakka ati wanniin keessa sadarkaan kee yoosuu daangeffame jechaadha. Garuu ati of dandeessee gara sadarkaa piroofeshinaalaatti kan ol guddatu taanaan maallaqa ofiif uummachuu dandeessa. Adeemsi sirraa taanaan dhugaa dubbachuuf faayinaansiin inni dhufa. Kilaboonni yeroo ol guddatan qofaa dhaadannoo fi haasaa afaan irra kan darbee waldaa deeggartootaa cimaa ijaaruu dhabuun rakkoo biraa kubbaa miilaa Oromiyaati. Warri biyya Awurooppaa jiran maal godhu isa fakkaata. Kilabiin magaala isaanii keessa jiru beeksisuudhaaf sadarkaa keejiidhaa kaasee iskiriiptoo isaaniittiin qubeessaa isaaniittiin barreeffaman biraandii kilabii isaaniitiin godhaniitu sammuu mucaa sanaa keessa sa'aatii sanaa kaasanii kaa'aa deemu. Kun namni dhalataa magaala sanaa ta'e kilabicha jaallachuu qofa deeggaruu qofatu hin ta'in kilabichaaf taphachuudhaaf illee of kennaa deemaa jechuudha yeroo dhuma sanaa kaasa. So kana irratti hojjechuun barbaachisaadha. Nuyi kana hojjechaa jirra hin jiru kilaboonni biyya keenya sadarkaa akkamitti jiran iyyuu. Hojii barbaachisaa kilaboota kanarraatti kilaboota naannoo keenya hooggantoota kilabii naannoo keenya hoogganan irraatti hojii cimaadha kan barbaachisu. Kilabiin calluma hidhee deeggaraan siif hin dhufu kakaasuu danda'uu qabda of gurguruu qabda. Yeroo baay'ee deeggartoonni biyya keenya qabxii ilaalaniiti kan dhufan. Sana keessaa namni akka bahu sammuu namaa irratti hojjechuun barbaachisaadha. Kilabii Liverpool yoo fudhattee 3-2 itti durfamaa jiranii isin qofaa keessan minni isin duukaa jirra jedhanii faarsuuf. So garee biyyoolessaas haa ta'u kilaboonni biyya keenya yeroo moo qofa deeggaraa godhata yoo ta'e rakkisaadha. Kubbaan miilaa biyya keenya namni xinnoo emotional ta'a.
hojii goodaadhaa hojjetamuu qabu utuu hin hojjetin gararraa irratti qabxii guddaa eegna yeroo baay'ee.